dhiirti teenya cuftinu niitii gartee walloo fuudha akka ilmaan jaynaa dhalan. Waa'ee nama waliin jiraannu san hin beeknu jechaadha. Kanaaf hedduu of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Amma teenya cuftinu niitii gartee walloo fuudha akka ilmaan jaynaa dhalan akka ilmaan jaynaa dhalan dhalaanis dhiira wallootitti heerumi akka ilmaan jaynaa dhaltee likkii galchitu. Inni manguddittii tana akka ajaa'ibaatitti naa ta'ee jira. Garuumaa inni rakkoon keenya gaafuma cinqaa wayii argine hunda wayiiti tata jennee utaallee baanee akka rasaasaatitti dhukaanee achiin banna. Gaafa beelooyne rasaasni illee nuun ciibsu. Gaafa quufne ammoo rasaasaa miti osoo niikuleerii bakka kanatti dhoo'e hin dammaynu. Amma rakkinni hanga rakkoo nama jidduu tanatti uumame. Keessattuu erga uummanni nama keenyarraa morma muree mataa muree mul'isee uummanni hundi beekaallee wallaalaalleen hayyuulleen jaarsillee manguddittiilleen wallaalaa fi hundi xiqqaaf guddaan bakka jirtanii dammayxanii jirtan dammaynee jirra. Uumamumaan namni akka keenyaa kun sabni akka Oromoodhaa kan gabrummaa keessa ture kan ammas gabrummaa keessa jiru kun silaa rafuun nuun hin malle gaafa hayyuun isin gorsu gaafa hayyuun nu gorsu hin dhageenyu gaafa wallaalaan nu arrabsu hin dhageenyu garuu gaafa dubbii wayii uumamte akkana hunda utaalleeti balaa buusuuf taana sanii miti wallo dhugaadha walloon dhugumatti ummata goota wallotti heerumanii sanyii walloodhaa qabaachuun dirqama akkuma siin jette walloon kun takkaana qarqaara naa birmadhaa hin jenne rakkoon itti gallaan beelli itti gallaan diinni isa marsinaan ufirraa dhayeeti qolatee agarsiisa jechaadha. Kutaan biraa kutaan Oromiyaadhaa yeroo hunda warwaachuu booyuu akkana taane jedhanii gadadoo qofa himachuun falan ta'u. Kanaaf akka amma manguddittiin teenna jette kana hundi keenya wallotti hafiroomnu. Anama takka argadhee jira intala walloodha. Argadhee irratti galuuf hin deema. Isinis barbaada. Gaafa biyyarraa obboleessaaf obboleettii maatii isaa rasaasaan ajjeesan mana hidhaatitti guuran gaafa obboleen isaa maatiin isaa beelaan dararamanii rakkoo hangana hin jedhamne keessa jiraatan takka akkanatti hin boonne beeki. Amma jaalallee isaattu gane ka isarra wayyaa argannaaniin isa dhiifte kanaaf hawwii maal si godhe rakkoon keenya guddaan kana maaf Oromoon hin bilisoomne warri jettan nutu akkana kun olaal wanta silaa qabsaa'u malleef dhiifneeti wanta silaa simboolchifne wanta silaa qabsaa'uun hin malleef qabsoofna jaalalli jaalala dhugaadha jaalalli nama boochisa garuu miidiyaa irratti boo'ummaa barbaachiseedha amma dubbiin keessaan boo'ee araarfachuu danda'a miidiyaa irratti baasuun akkasitti maal fakkaata akkanaa kanaaf gabrummaa jala turre yoomillee gabrummaa jala hin baanu maaliif miiliyoon akkanaa kanan nu keessa jira wanta silaa akka iccitiitti eeggachuun nurraa male wanta saba biraatitti uf agarsiisuun nurraa hin malle kabaja waliif godhuun bakka maletti wanta silaa ammoo dhoysitee dalaydee yoo dhoysitee hojjatte iccitiin kee itti eegamu hin eeynu fakkeenyaaf amma viidiyoo ajaa'ibaa kana akkuma sirra argitan jechaadha viidiyoo kana namuma kenna kan machaa'ee lafarra jijjigee gangalataa jiru viidiyoon kun yeroo dheeraadhaaf almost gara baatii ga'eera bakki irratti viidiyoo kanan argine hin jiru namni tokko achirraa buuseetuma gara biraatiin poosu godha achirraa buuseetuma gara biraatiin poosu godha almost amma yeroo bakki inni hin gahin hin jiru jechaadha TikTok irra jira Facebook irra jira YouTube irra jira ka itti fayyadamummoo nama biraati namni keenya fuudheetuma waraabee waan akkasiisan poostu godha silaa kana amma iccitiidha namni hiriyoonni lamaan erga dhuganii machaanii tarii gammachuuf haa ta'u tarii gaddi isaanii dhagaamee haa dhuganii machaanii homo machaaniifuu isaan haa machaan erga machaan hiriyyaan dhufee jaraa lafarra gangalatan viidiyoo waraabee gadhiisuun maaf barbaachise maaf iccitii hin gooneef maaf kabaja jaratti godhuun isatti xiqqaate
asumarraa eegala beeki jara kun amma dhuganii mallaqa isaaniitiin dhuganii machaan namni isaan hatanii yookaan wanta jedhaniitiin keetumatu keessaa xilachaadha fuuteeti Oromoon akkana akka namni nuun jedhuuf diinni illee akka nurratti jarri waan akkanaa malee waan biraatitti hin toltu akka namni nuun jedhu fuudhaniiti miidiyaa irratti poost godhan abbaa ofii poost godhaa beeki obboleessa hangafa ofii poost godha sanuu itti kolfa bira dhaabata safaata viidiyoo kana jalqaba gara baatii ga'eera miidiyaa irratti argeetuma ajaa'ibee dhiise garuu amma bakka hunda ga'ee jira mee asirratti yaada qabu tokko dubbadhee nama kennaaf yoo kagalu ka ta'u jedheetiin wanta godhe asirratti fidechaadha atis maaf goote maaf fidde akka hin jenne so viidiyoolee akkanaa kana silaa namni icci akka iccitiitti walii kaa wal kafana namni wal sattaruun dirqama waan ta'eef jechaadha saba ormaa osoo nama biraallee ta'e homaa miti nama ofii fuudhanii akkana nuti jedhanii dabarsanii diinatti kennu kana qofaa miti namoonni kenna qabsaa'onni kenna warroonni qabsoo godhan dirree bosonaa keessa ta'aniiti viidiyoo waraabanii nuti akkana nyaata akkana nyaannaa nuti dhugaatii akkanaa dhugnaa nuti akkanatti nama ajjeefnaa nuti akkanatti nama yoo qabnellee gadhiifna jedhanii viidiyoo waraabanii miidiyaarra gadhiisuun barbaachisaa miti meeshaan harree garaa keessatti jedha warri jedhu gaafa gabbayee argita malee gaafa dhimmaaf gabbayee argita malee harreen wanta ofii akkasumatti badhimatti rarraasaa hin deemu nuti maaf akkas hin taane sababni itti bilisummaa dhabneef sababni nuti itti kabajamuu dhabneef sababni nuti itti galma yaanne tokko ga'uu dadhabneef iccitii walii eeguu hin dandeenyu iccitii kennayyuu eeggachuu hin dandeenyu irra hedduu namoota miidiyaa kan namoota fayyadaman iccitii maatii isaanii fidaniiti miidiyaarra himan iccitii obboleen isaanii fidanii miidiyaarra himan miidiyaa irratti wanni ati himte sun faayidaa tokkollee siin godhu tarii yeroo sanitti namni gara nyaattiidhaaf birrii $10 50 walitti sii guuruu mala booda immoo deebi'anii itti si arrabsan ati hanga dandeetteen iccitii maatii keetii iccitii fira keetii iccitii saba keetii garatti gadi nyaattee dhoyfattee wanta jechuun barbaachisaadha viidiyoon anamma jidduu kan arge Wallagga keessatti namni miliyeenaan ajjeefamaa jira baqataa jira Wallagga keessaa jechaadha sabni biraa saba keenyatu baqate jedheeti kama miidhamu saba keenyaa san miidiyaa irratti baafatee ittiin gurra argachuudhaaf yaalii godha namni keenyamoo waraanni keenyamoo gaara gubbaa dhaabbateeti Wallagga keessatti magaalaa keessatti rasaasa gadi dhukaasa mana sanirra qabii dhukaasi mana sanirra qabii jedhanii jira wanta jedhan qabsaa'onni keenya kan nuti qabsaa'ota keenya jedhu karaa biraatiin ammoo Wallagga bilisoomsina jedhaniitii dubbatan Wallagga erga bilisoomsan akkamitti diinni achi keessa seenee nama keenyarraa morma muree miidiyaatti gadi nu mul'isa kalee immoo dheengaddamoo viidiyoon ajaa'ibaa wayii kan golan viidiyoo jaraa asirratti fidee wanta gochuu hin barbaadu finfinnee seennee jirra jedhaniiti TikTok fi Facebook irratti post godhan Wallagga keessaa namni dhumaa jira isaan finfinnee seenne jedhaniiti post nama nutti hammeessuudhaaf diina nutti hammeessuudhaaf namni kallattiidhaan nu cinqan jedhanii akka diinni muddamee ummata keenya saba keenya fixuuf viidiyoo akkasii waraabanii post godhan jechaadha so wanti akkanaa kun hanga dhaabatutti miidhaan saba keenyaa miidhamuun saba keenyaa abadan hin dhaabatu wanta akkanaa kanarraa iccitii eeggadhaa bakka feete gali ati 4 kiiloo seene gaafa 4 kiiloo seente qofa nutti agarsiisi si duubaan jirra si cinaa dhaabbanna amma bakkanuma magaalaa keessa deemanii viidiyoon taane post godhanii gadhiisuun sabni akka miidhamu daa'imman akka miidhamtu dubartoonni akka miidhamtu manguddoon akka miidhaman akkasumas qabeenyi sabaa akka miidhamu godhaa jira kanaaf mootummaan ummata miskiina irratti fidee bombii rasaasa xayyaaraan itti roobsaara isintu achi keessa jira yookaan bosonatti galanii lolanii ummata san bilisoomsu yookaan ammoo magaalaa keessaa bayanii ummanni nagaan akka jiraatu godhuudha kanumaafin jedhe hedduun keessan yeroo wanti akkanaa haasamu ni dallantanii hin dhageettanii akka namni qeeqa jaraatiif dubbateeti garuu dhugaan jirtu ammoo tana yoo ta'in yoomillee bilisoomuu hin dandeenyu eessallee ga'uu hin dandeenyu gara viidiyootti aanutti kanarraa tarii namoonni hedduun nama waltumu argu jirtanii tarii haadhaaf ilma ta'uu danda'anii jaarsaaf jaartii yookaan jaalallee fi jaalallee ta'uu mala garuu qabxiin guddaan as keessatti hubatamuu qabu maa inni namni tokko erga waliin jiraate namni tokko erga kaayoo wayii qabaate waa'ee nama waliin jiraatu san akkamitti nama san wajjin jiraachuu akka qabu namni sun yaada akkamii qaba waan jedhu sammuu keessatti fudhachuu danda'uu qaba nuti yeroo hedduu haadha manaa qabaannaa jaalallee qabaannaa yookaan maatii wajjin jiraannu amala maatii keenna amala jaalallee kenna amana haadha manaa kenna hin beeynu so viidiyoon kan maal nutti agarsiisa namni waliin jiraatu yookaan namni dhimma wayiitiif walitti dhufe tokko amala walii beekuun barbaachisaadha amma akka argitanitti bakka isiin dhooytuu miti bakka isiin dhayuudhaaf sammuu isii keessatti yaadde hunda quba qabachaadha ofirraa akka itti dhoorgochaadha
sirrimatti nyaatee jira. Nuti yeroo hedduu nama waliin jiraannullee amala isaa hin beeknu, nama itti dhaynu waliin dalagaa waliin dalaynu amala isaa hin beeknu. Rakkoolee gurguddaa akkanaa kan nurra ga'uuf yeroo hedduu kan miidhamnu waa'ee nama waliin jiraannu san hin beeknu jechaadha. Kanaaf hedduu of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Amma akka argitanitti nyaatee jira wanta isiin yaaddu yaada isii hunda sammuu isaa keessa bakka kam akka dhooytu achirraa yoo dhoorge ammoo eessa akka dhooytu achirraa yoo dhoorge ammoo eessa akka dhooytu kana hunda nyaatee jira jechaadha. Isiin amma osoo wantummaan fedhellee galee isa miidhuu hin dandeettu. Summii nyaachisuu hin dandeettu, rasaasaan dhayuu hin dandeettu, harkaan dhayuu hin dandeettu. Sababni isaas amala isii akkaataa isiin itti miitu hunda sammuu keessatti galfatee jira jechaadha. Kuni dhaamsu kun keessattuu qabsaa'ota kennaaf. Waa hunda erga dhayamnee booda arguu osoo hin taane, erga miidhamnee booda arguu osoo hin taane hayyoonni kennas akkasuma jechaadha. Erga sabni miidhame, erga sabni dararame arganii iyyanii fincila gochuun duratti duruma jalqaba sabni kun eenyuun miidhamuu deema, akkamitti miidhama, karaa kamiin miidhama, daangaa kamirraan miidhaan cimaan nurra ga'uu deema wanta jedhu san hayyoonni qabsaa'onni dursa yaadanii itti xiinxalanii itti qophaa'uun hedduu barbaachisaadha. Viidiyoon irraa isa kana fakkaata. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Viidiyoo kana laayik godhaa, sheer walii godhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Bye bye.